okay. Taaddelen sirba bareeda biyya fi faarsee faaruu gaarii faaruu biyyaa nu qaqqabsiisee jira waan gaarii galatoom jennaani waan gaarii godhe warri waan artii irratti hojjetan akkuma kana waan babbareedaa caalaallee waan bareedaa akkasuma immoo waan hawaasa hojii irratti bobbaasu aadaa hojii gaarii hawaasa akka qabaatu aadaa barnootaan akka cimu waan biraallee wal dhageettiin akka jiraatu hawaasa waan hamaa waan akka wal ajjeesu waan hamtuurraa waan hawaasa achirraa deebisu godhuun Hello. Yeah. Abbo nageessa akkam? Jirra akkam? Nagaa si nagaa. I think marii gubbaa jirta natti fakkaata. Yaadaaf gaafii wayii qaba. Ayyee. Oma kana keessi jirta na fakkaata. Haa ta'u. Akka nama seeraa taate. Sinagyo. Akka nama seeraa taate nan beeka. Gaafiin kiyyas waan biraatiif itti akkuma haala amma biyyatti ol jirtu kana wal qabatee adeemsa Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru waan tokko gaafachuuf fedheeti. Innis mata duree kan keellee ta'uu baatu garuu dhimmootuma hidhamtoo siyaasaa kanaa wal qabata. Wanni gaafii tokkoffaa si kaasuuf ati biyya Ameerikaa turtee biyya Ameerikaatiif gahee namni tokko godhu ni godha jettee biyya sanii galtee turte. Achi keessallee hirmaattee waan mufatteellee waan dubbatte waan takka waan nama amansiisuun jirti wanni namni yaadullee jirti waan sanniinis wal qabatee waan ta'e argita amma si caalaa waa lee arguu baadhu waan takka muuxannoo kiyyarraallee waan qabu qaba. Ati amma oma fedhes ta'u akka nama paartii kana deeggaruutti akka namoota asiin dura waliin hojjetan fakkeenya hidhamtoota siyaasaa ka uummanni jedhu kan mootummaalee yakkaan shakkamanii hidhamanii kan mootummaan jedhuu fi ka namni caalatti ilaalcha siyaasaa jiraatii hidhame jedhee ka irra wal morman kanarratti akka nama seeraa tokkootti akka deeggaraa mootummaa saniitti namoonni kunniin hidhamuun isaanii durumaan sirriidha jettee yaadda. Yoo sirrii ta'e adeemsi jarri har'aoo xiqqaate waggaa gara almost waggaa lamaaf deemu na fakkaata. Adeemsa seeraa keessatti akka ogeessa seeraa tokkootiif namoonni kunniin erga shakkamanii yoo qaban namni shakkamee hidhamuun sirriidha. Adeemsichi isaa hidhama shakkamtoota jedhan waan jara jettee yaadda amma kan nama tokkootti. Okay, gaafii biraa qabda. Dhimma dhuunfaa kan keellee ta'u maaltu si muddateef gaafa biyya san keessa deemte mootummaa san wajjin hojjechuuf deemte bakka ogummaatti ramadamtellee xaanaa abbaa langaa ture ani akka kootitti gaafa duraan lakki namni kun har'a yoo xiqqaate biyya kanatti waan takka argina seera biyya san keessa jiru sirriittan beeka. Nama kana wajjisiisanii yookaan ammaa mufatee deemaa yoo ufuma gatee akka jarri barbaade uummanni sun yaadutti yoo ka hojjette jiraa waliin turuu danda'a. Yoo nama seeraa ta'e adeemsa seeraatiin qajeello seeraatiin deemu ka ta'e yeroo dheeraa waliin hin turu waan jiru tilmaama kiyya ture. Tilmaama kiyya saniin deebitee dhufte maal erga silaa komii qabdaa ture waan hojjette sanii. Garuu ji'a April keessa OMN hordoftee jirta. 2020 December na fakkaata. Isan dhaga'ee ture ka dhuunfaa kan keetiin haasuma goota kallee dhaga'ee kanama biraa wajjin. Yaa wanni kun amma almost waggaa ga'ee natti fakkaata. Waggaa ga'ee natti fakkaata ani haga achi deebi'ee waggaa dabree September deebi'ee xaaliyaallee Oktoobarii keessa galchee garuu
baay'ee adoon dubbatti xiqqoo ji'a tokko lama sadii adoon break fudhadheetuma ture deebi'ee waan kanallee ibsee ture. So ka OMN irraa san yoo dhageette I think that is clear. Wanni irraan quufin tadhibiin gaafattu yoo jiraate malee ani no sadaqee jechuun keema guyyoo waliin goone jechuudha. Namni akka adeemsicha akka nama waan ati dubbatti dhagee kaa'oon abiyyi qabatee kaa'u sirriidha. Rakkoon achi keessa waan jiruuf dhiibamee achi keessa bahee jechuun sanii nan beeku. Kaa'oon inni irra jiru sirrumaa jedhee sirri. Haraawii irratti warri deemu sirriidha. Garuu namoonni waan sanii isaa gadi deddeebisan akka isaatii miti. Kun gufuutu akka takka nuti ta'ee hojii dhiises waan jettu sanis ta'ee jira. Kaayoo elaan kaayoo nama dhuunfaa yookaan nama abiyyi jechuu adoon ta'ini laali akka dhaaba siyaasaatitti dhaabi siyaasaa sun sagantaa siyaasaa qaba. Sagantaan siyaasaa isaa homaa rakkoo hin qabu gaarii yoo hojiitti raawwatame gaariidha. Heera mootummaa sunillee kama duraan jiru isuma hojiirra oolchaa jiranii isaan wal qabatee immoo sagantaan siyaasaa amma namni maal jedha jechuun sirna hadayi dhufee maali heerri sunis waa hedduu jedha namni ala kana sanii mootii yookaan immoo waan jedhan san hunda doonte sadarkaa naannootitti naannoo akka naannoo Oromiyaatitti yaa'u naannoon uf bulchaatuma jirti rakkoo ka jiru warri silaa waan san raawwachiisu baay'ee rakkisaa haala rakkisaa jira jechuun waan san raawwachiisuu irratti rakkoo jiru tuttuqee jira. Malaamaltummaan wal qabatee jira. Ilaalchuma dimokiraasii fi mijatuyyuu akka hin qabne ilaalcha tajaajiltummaa ummataatiin wal qabatu wantoota jijjiiru tokko tokko tuqeera jechuun isa bal'innaan immoo sagantaa qabadhee himuu hin danda'a. Ammatti yoo duraan hubatin teete maybe waan tokko tokko si tuquu hin danda'a malee isuma gaafa san hime wanni haaree ansitti himullee hin jirtu jechuun yoo bal'inna keessa deemuu barbaachise malee. Ka ammoo sirraa dhaga'eera isan deebisaa galatoom. Okay. Nagahatti naturii jaalli kiyya kuni waa'ee dhamtoota siyaasaa sanii wal qabatu faana kaase. By the way, hidhamaa siyaasaatii fi hidhamaan political prisoner and the prisoner of conscience waan jedhanu jira. Prisoner of conscience ka jedhamu kun sababa ilaalchaa qofaan warra hidhamu. Hillina isreenya jedhama. Amma hillina isreenyaan kun political prisoner keessa jira. Political prisoner yoo jettu garuu yakki ittiin shakkame sun yakka siyaasaan wal qabatu jechuudha. Purely prisoner of conscience miti beeka political prisoner siyaasa hojjeta waan siyaasaa qabaachuu danda'a. Amma baay'ee seeruma Itoophiyaa keessatti criminal law Itoophiyaa keessa yakkoota mootummaa irratti hojjetamu ka jedhamee tarreeffameeru jira jechuudha. Keewwata yoorri wanni seeraa beektan. Keewwata 240 kaasee ka jiru jechuudha amma. Heera mootii seera yakka Ethiopian criminal law or criminal code article 240 240 kaasee ka jiru yakkoota mootummaa irra raawwatamu jedhamee jira jechuudha. Namni yakkoota mootummaa irra raawwatamu saniin himatamu is a political prisoner. Kana jechuun laaki yakka raawwate yaa raawwanne miti garuu yakki isaa yakka siyaasaa ta'e yookaan mootummaa yakki mootummaa irra raawwatamu jechuun yookiin biyya irratti mootummaa irra maal jedhamu kun siyaasuma wal qabata. So I think it's like amma yakka raawwatanii moo hin raawwanne yookiin onni adoon ta'in isa san maybe sila processii seeraa yoo jiraatu maybe yakki sun yakka wanni sun gocha himachiisuma gocha hin himachiisne abbaan alangaa waan san madaalu lakki kun waan himachiisaati moti
yookiin qophii qofa godhan malee waan kana raawwachiisuuf yaalii singoonee kanan goonee dhiisuu mala. Garuu diteelii ragaa inni qabu maali kana laaluu nama gaafata inni. Garuu walumaa galatti like yakkoota amma fakkeenyaa isiniin jedhe heera warri criminal penal code duraanii penal code 1957 bahe ka bara Haile Sillaasee ture irratti keewwata 252 ka'a. 252 irraa 250 irraa ta'uu akkasirraa ka'a. Ka amma garuu 240 irraa ka'a. Ka bara 2004 or 5 bahe jechuudha. So akkasin naa hubadhaa political prisoner jedhamu kun sometimes waanuma seeruma Itoophiyaa irraa there are political crimes. Jechuun crimes against government, crimes against maali jedha. Yoo akkana godhe bifa kana mootummaa wanni irra godhuu fi waan godhe bifa kana yoo kakaase yoo maal jedhe achi keessa waan takka himatu hin danda'ama ta'a. Himatamu jechuun ammoo yakkamaa jechuun maybe ragaa yoo jiraanne ideemsayyuu mani murtiitu bilisallee godhuu danda'a. Or qaruma maybe even wanni gaha himannaa fi gahullee adoon qabaannillee himatamuu danda'a jechuudha. Wanni baratame jira Itoophiyaa keessatti. Wanni muuxannoo irraa been tokko ragaan gahaan adoo hin jiraanne himattee tursitee booda yookiin mani murtii bilisa hidhee gadhiisu jira. So there are a lot of things. Karaa sanii adoo hubanne gaarii. Waan kana guutuu isaa waan hin xiinxaliin fanam waan himachiisuu irra hundaan immoo ragaa maal qabanii or ragaa adoon qabnee ragaan waa himachiisneen himatan ka jedhu. Hello? 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 Dhageetta? Dhagama? Namni kuni dhaga'u? Hello? Namni kuni hin deebisu. So gabaabumatti waan isin jedhu wallaahi akka waan bilbila xalafanii bilbilarra akkana yeroo isaan ajajanu. Maali wanni jedhamu jira wanni himame. Dhugaa ta'uu soba ta'uu these people know jechuudha. Warri waan kana wanne sembe nuti achillee yeroo turetti kanaannoo Oromiyaa irra turre warri immoo waan kana himate warra federaalaati himate especially warra kaan jechuudha. Warra biraa warri wanniin abbootii alangaa godinaa maaliin kan himatan jira. Garuu irra caalaasaa warra akka amma Boobaqalaa Jawaar Muhammad kana warri himate abbootii alangaa federaalaati. Maybe namichuma ministeerichumaa fi itti aanaan deetaan ministeerota isaantu hoggana waan ta'eef suni diteelii ragaa isaan qaban hunde waan akka amma waan bilbila xalafanii bilbilarraa waan isaan jedhan tokko waan akkasiis wanni fakkaatu wanni haasawamu jira. Dhugaasaa waan hin beennee fi isa irratti wanni kennuu hin fedhu. Gabaabumatti garuu hin bahama jedhe. Marii kanaaf hin bahamaa bahuu qabanii jedhee alleen wanni kennee jira yaadattan ta'e anamma kana cufa keessa deemee wanni godhuun hin danda'u. Like I did waan kanarra dubbadheellee jira ibseellee jira waan ta'eef. Firoomsa iddoo rakkate piipiinii Hacaaluu jeeftee lamaa hiitee jirama jechuun kanaadha. Okay. Itoophiyaa bara baraan hayyoota Oromoo nyaattu. Itoophiyaan hayyoota Oromoo nyaattu jettu Itoophiyaan ati jettu tun tami jechuun kiyya. Itoophiyaan yookiin uummata hunda. Ummata Itoophiyaa miliyoona agarsiisan hayyoota Oromoo nyaata. Moo Itoophiyaa muka si'ii, baala si'ii, lafa si'ii tokko Itoophiyaa jechuun lafa si'iiti. Daangaa san keessa lafti jirtu bishaan, muka, dhagaa, waa hunda waan achira qilleensa dabalate. Isa ka ummata ka hayyoota Oromoo fixa. Isa Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaa itti mootummaa Itoophiyaa barka amma jiru ka biraa bor dhufuu danda'a jechuudha. So refer to mootummaa jedhe yoo mootummaa wayii mormite mootummaa ebeluu hogganamu mootummaan ebeluu jedhe Itoophiyaan jedhina. I mean kaduriillee ta'e mootummoota sirnoota Itoophiyaa bulchanutti san godhaa ture. So sirnoota san refer godha.
Itoophiyaa yoo Oromolleen bulchee jedhee Oromollee yookiin jechuun kiyya yoo nami haqaa bulchee akkuma santi haqa mootummaan jechuudha. Mootummaan akkaataa mootummaa irra hundaa. Mootummaa jettanii yoo ibsuu feetanu cadhittanii Itoophiyaa jechuun gaarii natti hin fakkaatu. Jechuun critically wanni himoti. Akkasitti adoo ibsame gaarii. Namni tokko all right. Okay. Garuu wanni guddaan jiru maali? Ilmi namaa critically waa yaaduu danda'uun barbaachisa. Critical thinking is very important jechuun hello? Oh, nageessoo akkam jirtu? Nagaa akkam? Fayyaadha galata Rabbii waa'ee Itoophiyaa kanarratti dubbatu jirtan natti fakkaate. Nama wayii tokko nami wayii wanni jennaan dubbadhee. Bara isarratti waa dubbachuu barbaadee anillee. Isin akka biyya Itoophiyaa kanarratti haasoftan amma waa'ee marii biyyaalessaa jedhamee dubbatamaa jira beekte? Mariin biyyaalessaa kuni isa shororkeessitoota hin hammannee jedhama. Shororkeessitoota kana keessa ABO'n illeen keessa jira, TPLF illeen keessa jira. Isa kanarratti akkasuma warri duraan xiinxaltoota siyaasaa ta'anii akka Jawaar fa'aa akka Baqalaa fa'aa yoo fudhanne isaan illee maqaa shororkeessitootaan himatamanii jiru. Isaan kanarratti akkamii isaan kunoo achirratti marii biyyaalessaa kanarratti ni hirmaatan moo hin hirmaatu? Jaalo an bulchaa biyya saniiti moti. Bulchaa ammatti Prime Minister Itoophiyaati moti yookaan immoo Pirezidaantii naannoo Oromiyaallee moti yookaan immoo angawaa moti akkuma keeti ati adoonno ati biyyarraa na gaafatta siyaayyu lakkoofsi kee biyya. Ani nama amma jiraataa Ameerikaa tokko nama si hojii hojjetu nama akkuma wanni biyya hiriyaa na galchiti jedhee dubbataa jiru malee bakka bu'aa Prosperity Party North Americaati moti. Dhaaba siyaasaa kan bakka bu'aa ture duraan dhaaba siyaasaa kaafaa oofaa damee gargaarsaa biyyattillee bakka bu'ee filannoolee dorgomee hedduu socho'aa ture. Asillee aga dhufee gurmuu gargaarsa deeggarsaa goonee kampeeniillee karaa adda addaatiin akka cimanu jechuun hojjetaa ture. Malee amma wanni dhaaba kamiitiyyuu moti. Nami gariin bakka oomaa wanni argate yoo natti haasawan. I'm not like that. Like sagaleen tiyya dhiibbaa uumuu dandeetti ta'a. Yoo dandeettu teete. Nami dhageeffatuu fi yookaan namooti natti dhiyaatanu na beekanurraa yaadi kiyyaa wanni ani haasa'u tokko nama beeku jedhanii yoo amanan yookaan immoo ragaa adda addaatiin deeggaree yoo dubbadhe waan sanirraa ka'ee dhiibbaa uumuu danda'a ta'a. Warri iyyuusi warri na arrabsuusi maan jedhusi waanuma yaadi kiyya dhiibbaa uumaa yaadi isaa jedhanii waan amananiif malee silaa wanni na jala deemanii na arrabsanii maal jedhanuuf hin jirtu. Gabaabumatti wanni an sii deebisu akka an beekutti hin hiikamu ka jedhu amanaa. Ammallee teetu ni hiikamu jedhee amanaa because marii tanaa fi hundi hirmaachuu qaba jedhee amanan akka kiyyatti. Yoo ka warri karaa federaalaa akkasillee didu teete warri naannoo haasa'ee wanni jechuu sadarkaa naannootti gochuu hin danda'an. Amma achuun geenne ganaa komishineroota hin filanne komishinerooti filatamuu jirani. Komishineroota eenyu fa'a ta'a. Marii kanaaf warri komishinerii nama 14 jedheera ka paarlaamaan mirkaneessa. Komishineroota santi
eenyu hirmaata akkami hirmaan akkami waamicha goonaa jedha yoo filatamanii mirkanaawan achi asii yaadi kennamu gosa gosa warri amma yaadummaan qaama mootummaa keessaa iyyuu lama amma namichi biyyi jibbitu ka daaqonii maalii jedhan sun immoo lakki nama kamuu nama bosona seenellee hirmaataa nami garaagarummaa ilaalchaatiif maafi nami bosona seenaa jedha Redwaan Hussein Kabiraa jedha wanni kun adda baatee hin jirtu jechuun yoo marii yoo godhamu teetee yoo hunda hin hirmaachinne warra yaada addaa qabu jechuun sababa adda maybe achi keessaa namooti akka adda addaatiin wanni jedhamu ideemsa tokko keessa dabruu qaban jechuun haal dureen akkasii jiraachuu danda'a garuu wanni hin hirmaachisneef natti mul'atu wanni barbaadameefu garaagarummaa yaadaa tana mariidhaan gama tokkotti dhiphisuu achiin duuba hegeree biyya tanaatiif waan wayirra nami kun waliigalee fakkeenyaaf sagalee ummataa hin fudhanna hunduu jedhee yoo waliigale bar nama amma kubbaa miilaa taphatu wanni taphatuuf waan daanyaan nuun jedhen fudhannaa kwaasiin wanni lamaan achi bakka goolii san keessa yoo seente seera sanin fudhannaa jedhee miti akka san jaarmiyaan siyaasaa marti waan akkasii irra waliigaltu wayii uumuuf waan ta'eef kanaafuu hundi hirmaachisuu qaban ka jedhu amantaan kiyya akkasi so kanaaf ammatti isa kanarratti bifa manaa godhaatii afaanitti si qabee isa kanarratti amma jaarmiyaan kan filatan suni deeggartoota kubbaa isaaniiti moo deeggartoota gaa isaan kanarraa hundi lakki anka jedhaa jiru daanyaani akka kubbaa miilaati yoo gareen taphattu gareelee siyaasaa yoo teete gareen taphattu daanyaan ummata waan ummati nuun jedhe hin fudhannaa marii tana keessa wanni irra walii galuu qaba garaagarummaa garii ta'e mariidhaan hin hiikamne sagalee ummataatiin haa taatu taan immoo akkanatti wal haa hubannu jedhanii waan wayirra gaanii akka biyyi sun nagaa taatuuf godhama waan ta'eef gaafii biraa qabdama fixatteeti saniin dubbadha achumarra na hordofe tole nagaan naatu tole waa'ee marii biyyoolessaatiin wal qabatee haga ammaa wanni bahee jiru komishineroota waan kanaaf marii kanaaf barbaachisu komishiniin akka dhaabatu manni marii bakka bu'oota uummataa yookaan immoo paarlamaan Itoophiyaa murteesseera. Wanni achirraa gadi hafe eenyutti hirmaataa eenyutti hin hirmaanne haga ammaatiin wanni beekaman jiru garuu fedhii qabu gammi mootummaa fedhiin tokko namoota qaama mootummaa keessaa tokko gabbaanii himaa jira. Akkuma waliigalaatiin wanni kun ejjennoo mootummaa guutaa moo waan itti fakkaate waan jedhu kiliirii miti. Waan ta'uu danda'u gara fuulduraa laalla garuu mariin tun yoo nagaa buusuu fi ka barbaachistuu teetee sadarkaa marayyoo gaggeeffame gaarii. Dirqama marii biyyoolessaa qofa eeguun hin danda'u malu bar marii negotiationii garaa qaamota jiru hunda waliin qaama facilitate godhanii adoo negotiationiin godhamee gara nagayaatti deemte biyyi sun karaa hundaanuun barbaachisa. Wanni guddooni hagamii lubbuu namaatiif value gatii kennina. Lubbuu ilma namaatiif gatii kennina. Gami lamaanu warri qawweedhaan mootummaa jissina jedhus lubbuu namaa isaanu lubbuu isaanii irraa kaasee loltuu isaanii irraa kaasee nama nagayaa jidduu dhumatu. Qaami isaan immoo qaama mootummaa jedhanii ijjeessan sulleen ilmaanuma namaati. Hawaasuma fiiti, uummatuma fiiti. Ilmi nama sanii boruu intala nama tanaatiin waliin jiraatan. Ilmaan nama kanaa walumaan jiraatan boruu lafa tanarratti. So, like wanni haalli nu itti waa'ee namaa yaannu, waa'ee namoomaa wanni nuti yaannu murteessaadha. Galmi nuti achiif godhuuf deemnu maali clearly sigale firee qabsoo nutti nyaatu qaba nutti wanni ta'u qaba yoo taate so it has to be like dubbii tana mariin hiikatanii sagalee ummataatiin abbaan fuulduratti akka wanni geggeeffamu sirna demokraasiitiin mariin geggeeffamu filannoon geggeeffamu filannoo bilisaa haqa qabeessa akka ta'urra walii galame gara araaraatitti dubbii nagayaan hiikachuutitti
nagaan adoo hiikkatee dubbiin santuu uummata keennas biyya teennas hunda keenna fayyada jechuudha. Addunyaallee ka fayyadu isa. Nuti akka otti marii mootummaa shiftaa kanaa hin himannuu namichi mariitti hin amanuu. Silaa caalaa lammii isin maan barbaaddan? Isinummaan barbaadan amma marumaanu adoo mariitti namicha amane silaa. Maa wanni isin qabattanii mariif dhiyaattan? Maan sagantaa isin marii dhiyeessitan kana godhi. Kun ta'u malee wanni isin jettan maali? Hidhamaan siyaasaa hiikamuu. Mootummaan akkuma beektanu qawwee hiikadhaadha. Wanni inni jedhu qawwee hiikadhaa. Galaa akkaataa qubsiisan oma akkanaati negosheeti ka mootummaa guddaan isa kana waan akkanaa dhiyeessa. Gaami kun maal dhiyeessa? Waan dhiyeessitan has to be clear sii galee. Hayye mootummaan kun wamaan galuuf hin jissinaa mootummaa jissitan hin duuba hoo maaltu ta'a maal gootan? Biyya isa akkamiin bulchitan yookaan immoo maaltu gota? Gaafa Afrikaa kanarra maaltu ta'a? Jiraa kun moo nama tokko beeka jettaniitumatti dhiistan? Kun beekamuu qaba bara. Kun jiraachuu qaba bara. Kana malee bara addunyaan siyaasi hin jiru bara. Kana malee akkanuma lubbuun namaa dhumatti. Akkasitti lubbuun ilmaan namootaa cadhistee dhumattuu hin qabdu beeke. Ayya gara pointii qara kaanee fiddeebina. Maal inni gaheen uummataa? Gaheen uummataa wanni siyaasaa keessatti gaheen uummati dhiibbaan uummati hoggantoota siyaasaa irra godhuu danda'u maal fa'a? Hoggantoonni siyaasaa hoo maal godhu? Uummati hoo? Jira achirratti. Achirra nama yaada qabu jira. Wanni beekamuu qabu qabxii lama asirra isinii lafa kaa'aa abbaan yaada qabaatu yoo bilbilee wanni gaarii yoo warri namni wanni jedhu qabullee jiraate. Wanni lama isinii lafa kaa'u wanni beekamu biyya hedduu keessatti hanga ammaatiin muuxannoo biyyoota garaagaraa keessatti wanni beekamu biyyooti uummata cimaa qabu. Uummata jechuun like dammaqee jiru, ka barnoota qabu, ka jireenyi uummataa fooyya'ee jiru, ka aadaa gaarii, aadaa civilized ta'e qabu. Civilizationii qofallee miti maybe aadaa like uummata balchaa jechuun kun maali? Innocent, more innocent, civil uummata ta'e qabu. Yeroo hedduu mootummaan isaan bulchulleen mootummaa wayyaa, mootummaa civilii ta'a. Wanni kun haalaa fi amala uummataa irratti hundoofti. Uummata jajjabaa, uummata waraana jaallatu, uummata yeroo hedduu like wal cabsee wal bulchu. Aadaan isaatu wal cabsitu keessatti namoonni mootii uummata sanii ta'anuu fi namoonni mootummaa san yoo nama jajjabaan ta'in hin bulchuu hin danda'an. Kanaafuu nama abbaa irree nama garaa jabaatutti yeroo hedduu bulchaa ta'a biyyoota akkasii keessa, biyyoota aadaa akkasii qaban keessatti. Hello? Oke nagaa. Nagaa. Ayyaada. Online jirra. Yaadaan qaba. YouTube irraa si ilaalee tuman si ta'uudhaan. Hayyee tole. Amma yaadni kiyyaa. Yoo araara joo jiranii amma mootummaan araara buufnaa koomishinii biyya araara hundeessine joo jiranii. Yoo san hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamee itti hin dabalamne yoo waraanni bilisummaa Oromoo itti hin dabalamne yoo TPLF itti hin dabalamne akkamitti nagaa buusuu danda'aadha yaadni.
nulleeni hirmaachisu qaba hundumaa ka jedhu amantaa qabna. San immoo karaa hundaan sagalee dhageessisuun barbaachisa. Amma namni keenya yeroo hedduu waan akkanaa dhuftu irraa baqachuu akkuma hin gedda amma filannoo irraa baqatu san. Bakka wanni kasobaati kamaaliiti jedhee baqata. Akka waan yeroo hundaa waan hundaa wanni qofaanii injiraamoti diduu qofaan furmaata fiduu tokkotti wanni jedha. Akkasa doon ta'in kana kanatti ta'uu qaba waan jedhan uummatallee wanni godhanii akka uummati dhiibu godhuudha ka barbaachisu akkanatti fakkaatutti. Malee akkas malee wanni sobaati araara sobaati hin ta'u maali jechuurra araari kun hunda hirmaachisuu qaba ka jedhu wanniileen hundinuu waan akkasii godhuu qabanii jedhee amana. Because wanni kun ka bu'aa qabaachuu danda'u yoo hunda hirmaachise ka jedhu nagaa ka buusuu danda'u ka bu'aa hunda hirmaachise waan ta'eef soo kanarratti ka dhiibbaan godhamuu qabu jennee ka amana. Sirriidha amma. Yoo hidhamtoonni siyaasaa mootummaan dafee gadhiisuu dhabe. Itti hirmaatan yoo jechuu dhabee akkanumatti mana hidhaa keessa taa'een akkamitti namni nama sanumarraa tokkodha amma Ridwaan Huseenis dasbeetii warri qawwee qabatee marii tana keessa hin jiru. Amma ta filannoo san gaafa kaafaa of yaabaanu gaafa san filannoo wanni irraa hafaniif hidhamtoota keenya nu gadhiisaa dhaame hidhamtoonni yoo gadhiifamuu dhaban akkamitti itti hirmaannaa dhaame. Sila an akka kiyyatti saniif jedhanii dhiisuu iyyuu hin qabanu. Dorgomaatuma qabsaawaati paarlaamaan galan dubbii hidhamtootaallee kaasaa akka bahan godhaa sila wayya ture jedhee amanaa iteetuutti san irraa hafanii amma garuu amma hin barbaachisu maali jedhanii diduurraa kun nu guutamuu qabaa jedhanii dhiibuu wayyaa galatoomi nagaannaa ture. Tole yaada keessa yoo innaa yaada naa kennitanu exactly to the point deema ani cadhisee tee'aa achumaa akkasin odeessitan wanni jechuu hin danda'u. Like yaadi kenna kana tokkoffaa wanni kana yaada qabaa yoo gaafii teetellee kana yoo yaadallee teete akkana kallattiidhaan akkasitti kennuun hedduu barbaachisa. Yaada keessanillee akkasi gabaabsaa kennaa malee wanni gochuun hin barbaachisu. Tole gabaabumatti qabxii jalqabe isinii fixaa biyyooti uummati aadaan uummataa aadaa abbaa irrummaa jajjabeessu kanama jajjabaa nama garaa jabaatu barbaadu kanama nama nagayaanii fi nagayaan waa wanni jedhu nama hin dhiinne nama hin hiine nama wanni hin taane biyyootan feene jira. Fakkeenyaaf biyya akka Iraaq aadaan isaanii akkasi nama jajjabaa fedhan. Saniif yeroo hunda yookiin wataaddarattu mootummaa fonqolchee qabatee kaan hidhee kaan gaccabsee jedhu uummati illee san fudhata. Kun jabaa jedhanii nama xiqqoo beektaa mirga